Hordoftoota Gaaddisa Aappii akkam nagaa jirtu ani nagaadha galata rabbii. Har'a aappii tokko wajjin ilaalla. Aappii kanas kan argannu Play Store keessa jechuudha. Egaa san dura jechuudha warroonni isa kana yookaan YouTube kiyya kana subscribe hin goone akka subscribe gootan isitin jecha. Akkuma ilaaltan YouTube kana keessa seenuudhaan iddoo YouTube kana keessa seentanii booda mootiyyuu iddoo sarchii kana irratti maal jettanii barreessitu Gaaddisa Aappii jechuudhaan barreessitanii ergas booda mootiyyuu warroonni subscribe hin goone iddoon kun isin jala diimata waan ta'eef iddoo diimaa kana maal gootanii subscribe gootan jechuudha. Egaa achiin boodatti immoo wanta ani gadhiisee jala kanatti seenuudhaan ni argattu jechuudha. Okay, isa itti aanutti yeroo dabarru mootiyyuu isa kana kan isiniin jedhu aappii kana kan argannu Play Store keessa seenuudhaan jechuudha. Play Store keessa seennee al tokko Play Store tuqaasna. Play Store erga tuqaasne booda aappiin isa kanaadha jechuudha. Iddoo sarchi kana irratti maal jettanii barreessitanii teleport photo editor jettanii barreessitu jechuudha. Isin iddoo kanatti install jedha. Ani immoo waan banadhe jiruuf open naan jedha jechuudha. Nam open jedheen seena jechuudha. Ergasii akkuma ilaaltan maali faayidaan isaa kana jennee yeroo laallee asitti kaameraa kaasuu hin dandeessanii asitti mootiyyuu footoo keenya background isaa jijjiiruudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Fakkeenyaaf ani footoo kana akkuma ilaaltan footoo kana jijjiiruu yeroo barbaade footoo sana nan tuqaasaa erga footoo booda mootiyyuu raayitii kanan kennaaf jechuudha. Tuqaasee akkuma ilaaltan asitti barbaadetiin jijjiira jechuudha. Okay, barbaadetiin isiniif irratti galcha jechuudha. Background isaa akkuma ilaalaa jirtan search godhaa jira jechuudha. Inni kuni footoo keenya jechuudha. Background kallattii sarbaadhaan bareechisuu yookaan jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Bakka barbaadnetti rokaane amma akkuma ilaaltan kana iddoo kana yoo ilaaltan background jedha. Isa background jedhu kana maal godha al tokko nan tuqaasa jechuudha. Erga al tokko tuqaasee booda immoo akkuma ilaaltan isa duuba kana jechuudha. Yoon barbaade kana irratti galcha. Yoon barbaade immoo kana irratti hin deebisa. Yoon barbaade isuma kana irratti hin deebisa. Duuba isaa akkuma argaa jirtan jijjiira jechuudha. Okay, yoo barbaade akkuma kana irratti deebisaa deema jechuudha. Ani fakkeenyaaf isa kana irratti yeroo dhiisuu barbaade akkuma ilaaltan isa maalan godha download kan jettu kana mallattoo tana maal gootanii al tokko tuqaastu jechuudha. Erga ishee al tokko tuqaastanii bifa kanaadhaan isinii dhufa. Isa kanneen immoo eksi gootan ofirraa akkasiin duuba deebi'uun Facebook irratti share godhuu dandeessanii. Isa kana immoo al mallee al download kan jettu kana argitanii mallattoo download kan xiyya qabdu kana al tokkoon tuqaasna jechuudha. Yoo tuqaasne akkuma argitan save jettee jechuudha. Iddoo kana irratti save ta'ee jira jechuudha. Okay, ammas immoo deebinee background isaa kana jijjiirra yoo ta'e isuma jalaa kanneen jechuudha. Akkuma ilaaltan isuma jalaa kanneen ammallee bifa kanaadhaan kan isin jijjiiru jechuudha. Okay, akkuma ilaaltan amma bifa kana irratti nan barbaada yoon jedhe bifa kana nan dhiisa. Ammas immoo isa kana irratti nan barbaada yoon jedhe duuba isaa kana biqiltoota kana argitanii background isaa jijjiira jira jechuudha. Kanaaf ammas maalin jedha isa kana download hin jedha jechuudha. Download kana yoon dhahe akkuma ilaaltan jala kana irratti maalun jedha save ta'eera jechuudha. Egaa aappiin kun yoo isin tole mootiyyuu namoota birootiif share gochuu hin dagatinaadha. Akkasuma mootiyyuu subscribe gochuu hin dagatinaa. Gaaddisa Aappii jechuudhaan subscribe godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii fi isiniif haa ta'u.